Viidiyoo kanaan daawwannaa paartii siriidhaan madhumaatti na hordofa. Miseensa 666 warri guutuu barbaadan nuun nuquunnamaa. Akkam idilliin jaamaa dhaabbata 666 galmaa'een jira. Kan galmeessu Dr. Abrahaamii guyyaa har'aa birriin 1850 akkaawuntii koorra galee jira. Bilbila Dr. Abrahaamii barbaadan duwwaa 950 irratti bilbiltanii Gooftaan isin haa eebbisu. Viidiyoo kana paartii sirii hojjechuun barbaanne garuu namoonni baay'een paartii sirii fidii paartii itti aanu fidii waan naan jettaniifanii viidiyoo kana hojjechuudhaaf dirqama jechuudha. Viidiyoo kana yeroo darbee 2 hojjedheen ture kun sadaffaadha. Mee har'a kutaa sagalee waaqayyoo keessaa mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 17-18 waan inni jedhu waliin dubbifannaa akkas jedha. Bineensichi namni hundinuu xinnaan guddaan sooressi hiyyeessi birmadduun garbichi harka mirgaa irratti yookiin adda irratti gubaa isaa akka qabaatu hin goosisa. Kana gochuun isaas namni gubaa bineensichaa isa duraa isa maqaa isaa yookaan lakkoofsa maqaa isaa argisiisu ofirraa hin qabne malee bituus gurguruus akka hin dandeenyeef. Kana keessatti ogummaan hin barbaadama. Lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf namni sammuu qabu lakkoofsa kana lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi isaa immoo 666 jedha. Kun sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo kun utuu wanti godhamaa jiru kun hin dhufin dursee nu akeekkachiiseera. Lakkoofsi 666 kun gubaa bineensicha isa bara gara dhumaa akka ta'e sagaleen kun nutti hima. Namni gubaa bineensa kanaa ofirraa hin qabne, namni mallattoo bineensa kanaa ofirraa hin qabne waan tokko bituus akka hin dandeenye, gurguruus akka hin dandeenyedha. Lakkoofsi kun immoo kallattiidhaan dhaabbata utuu hin taane kutaan kun maal jedhaa? Maqaa namaaf waan dhaabbatuuf jedha. Maqaa namaa bakka bu'a lakkoofsi 666 kun. Maqaadhaan bakka bu'a. Maqaan isaa kun 666dha. Namoonni gubaa bineensa kanaa ofirraa hin qabne bituuf gurguruu hin danda'an. Kana qofaas miti. Namoonni bineensa kanaaf hin saganne, namoonni bineensa kanaaf hin bullee akka isaan ajjeefaman lakkoofsa 15 irraa kaastanii dubbiftanii argattu. Egaa barri kun bara dhumaati. Namoonni viidiyoo kana dhageessan na hordofaa. Barri bara dhumaati waan ta'eef bara kana jireenyi ulfaateera. Nyaatanii buluun, uffachuun, mana kiraayii kaffalachuun baay'ee ulfaataadha. Jireenyi dhala namaa itoo hojjetu gadhumaa waan deemuuf seexanichi inni hamaan immoo namoota baay'eef kallattii hojii uumee birriitti agarsiisee namoota baay'ee mana waaqayyoo keessaa fuudhee Kiristoosii wallaalchisuudhaaf birriin qabatee ka'eera. Namni immoo lubbuu isaa caalaa bara kana birrii jaallata. Lubbuu isaa caalaa qabeenya jaallata. Ofii isaa caalaa qabeenya jaallata. Seexanni qabeenya namatti agarsiisee namoota baay'ee fudhatee deemaa jira. Namoonni as xawaawwaqaa jiran kun yoo ilaaltan bifumti isaaniillee jireenyi isaaniillee nima. Rakkinniif gidiraan kan itti taphateedha. Foormulaan biraa waan hin jirreef, jireenyi biraa waan hin jirreef jedhee sammuun isaanii waan amaneef xiyyeeffannoo itti godhanii wanta kana waan fudhataniif yookaan amananiif gara kanaa dhaqan. Birrii 800,050 jedhu jalqaba kenneef garuu waan isin dhibee isin hin himne qabeenyaaf jettanii lubbuu keessan hin dhabinaa. Ani isinittan hima rakkattanii jiraachuu isinii wayya. Dararamtanii jiraachuu isinii wayya. Warri hidhattan immoo sila hidhattan waan ta'eef warra fayyaa waaminaa. Waaminaa boolla du'aatti. Namni kufe namaan ilu. Namni du'e namaan ilu. Boolla du'aatti nama waaminaa. Waaqayyo boollatti kuftan kana keessaa isin haa baasu. Maqaa Yesuusiin hafuurri ol kaate kun dadhabi. Viidiyoo kana sheer kooppi liinkii laayik gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Gooftaan sin haa eebbisu. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.